Ayyeena shamaa akkam jirtu hordoftootaaf kabajamtoota OTS Sirsa channel hundumti keessa nagaa keessanii annagaa kiyya waaqayyoon galatu. Egaan kun guyyaa har'a kanas immoo wanta baay'ee isin ajaa'ibdu wanta baay'ee isin fayyadu wanta bareedaa tokkoon isiniif qabadheetii dhufe jechuudha. Guyyaa har'aa kana kan isiniif agarsiisuudhaaf dhufe salphaatti gaa Google irraa imeejii qofaa barbaadanii akkaataa itti argachuu dandeenyuun isiniif agarsiisuudhaaf dhufe. Baay'een keessan akkuma beektanii Google irra innaa wantoota garaagaraa barbaadan keessumatti waan akka suuraa wajjin wal qabatu kana innaa isin barbaadanii calma jettanii yoo isin suuraa tokko barbaadanii sarchii gootanii suuraa hin barbaachisne faana walitti makeetii wantoota garaagaraadha jechuudha kan inni isiniif fidu. Garuu gaa guyyaa har'aa kana wanti isinitti agarsiisuuf deemaatu jiru jechuudha. Suuraa barbaadan yookiin immoo footoo barbaadan tokko yennaa sarchii gootanii footoo barbaadan sana fidee dhufee kan isiniif kaa'udha jechuudha. Kun akkuma agartanii fakkeenyaaf ammanii flower jedhee yennaan sarchii godhu bifa kanaatiin ababaa yookiin immoo bifa kanaatiin abaaboo gosa garaagaraa naaf fide jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kana gaa kan isinitti agarsiisuuf deemaatu jiru kuni suuraa barbaadan footoo barbaadanii gosa barbaadanii haala barbaadanii sarchii godhatanii wanta barbaadan akka argachuu dandeessan kan isiniif godhudha jechuudha daawwattoota. Kanaaf guyyaa har'aa kana kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe jechuudha. Egaanii fakkeenyaaf amma maqaa kiyya yoon sarchii godhe jechuudha OTS Sirsa jedhee kan kiyya footoo koo naaf fide jechuudha. Kun akkuma agartanii OTS Sirsa jedhee yoon sarchii godhe kun akkuma agartanii viidiyoon hojjedhe irraa hunda isaa irraa funaanee wanta naa wajjin wal qabatu suuraa kiyya wanta hunda isaa Google irraa funaaneetu naaf fide jechuudha daawwattoota. Kanaaf egaa wanta barbaadan tokko salphaatti argachuudhaaf kan isin gargaarudha waan ta'eef wanti kun baay'ee tokko waan ajaa'ibadha. Kanaafan guyyaa har'aa kana isiniif qabadheetti dhufe sanumaayyuu iddoo xiqqoodha jechuudha kan isheen qabattu iddoo appilikeeshinii baay'ee kan isheen qabattu meegaabaaytii xiqqoodha aga meegaabaaytii 4 jechuudha waan ta'eef gara Play Store keessanii dhuftaniitu salphaatti buufachuutii ni dandeessu jechuudha. Kun akkuma agartanii maqaan appilikeeshinii kana image search man kan jedhu bifa kanaatiin kan inni jiru. Isin kan isin barreessanii sarchii godhattanii kun gubbaa kanarraa akkuma agartanii image search jettanii bifa kanaatiin barreessanii sarchii ni gootu jechuudha. Akka kanatti barreessanii saniin booda as keessaa isa kamiin filattu kunoo isa kana jechuudha. Kunoo mallattoo sarchiin kan irra jiru isa kana filattu jechuudha. Saniin booda kana keessa ennaa seentanii bifa kanaatiinidha kan inni isiniif banu jechuudha. Haalli itti fayyadama appilikeeshinii kana baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Uumamaa tokko waan isin rakkisuu hin qabu. Kunoo akka bantanii keessa lixxaniini as keessaa akka seentaniini kunoo iddoo kanarraa sarchii godhattu jechuudha. Egaani inni kan biraan egaa suuraa barbaaddatanii argachuu qofaa osoo hin taane suuraa sana qaxxataa iddoo barbaadan irra kaa'achuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf iskiriinii bilbila keessan irra wallpaperii irra kaa'achuu ni dandeessu. Yoo barbaadan immoo suuraa sana daawunloodii godhachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Kanaafidha jechuudha kan appilikeeshinii kana xiqqoo ishee adda isa godhu jechuudha. Fakkeenyaaf an wanuma tokko yoon sarchii godhe jechuudha. Sarchii nan godha sarchii akkan godheen booda kunoo akka kanatti naaf baasa jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa kana daawunloodii godhachuu yoon barbaade yookiin immoo suuraa kana gara iskiriinii bilbila koo irra kaa'achuuti yoon barbaade iskiriin seevarii irra kaa'achuuti yoon barbaade salphaatti suuraan barbaadu sanarra nan cuqaasa. Saniin booda kunoo akkuma agartanii mallattoon tuqaasa ni jirti. Mallattoo tuqaasadhan kan innaan cuqaasu open in browser fi sitas wallpaper kan jettu ni jirti jechuudha. Achi booda kunoo sitas wallpaper kan jedhu kanarra innaan kaadhu salphaatti iskiriinii wallpaperii koorra naaf kaa'a jechuudha. Inni kan biraan suuraa sana daawunloodii godhachuudhaaf yoo barbaadanii kunoo asirra cuqaasuudhaanii daawunloodii godhachuu ni dandeessu. Mallattoo daawunloodii ni jirti iddoo kanarra ishee kanarra innaa isin cuqaastanii suuraa sana salphaatti akkasiin daawunloodii godhattanii fi isin gaafata. Kunoo akkuma agartanii daawunlood complete jedhee jira waan ta'eef salphaatti bifa kanaatiin ennaan daawunlood is complete isiniin jedheeti jiru keessaatii baatu salphaatti daawunloodii ta'eeti jira jechuudha. Kunoo akka barbaadanii wanta barbaadan kamiin iyyuu argachuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan isa daawunloodii ta'e sana eessa arganna kan jedhu kunoo gubbaa kanarradha jechuudha. Gubbaa kanarraa isa daawunloodii ta'e argachuutii ni dandeessu. Kunoo naxaxaabii sadan kana tuqaasuudhaan gara kanaatti isin dabarsa. Ishee kanatti ennaan isin dabarsu kunoo download image kan jedhu ni jira jechuudha. Download image kan jedhu kana keessa innaa isin seentanii kunoo suuraa isin download godhattanii iddoo kanarradha jechuudha kan inni isiniif kaa'u. Salphaatti as keessaa waan argattaniif egaa bifa kanaatiinidha jechuudha kan isin itti fayyadamuu dandeessan jechuudha daawwattoota. Egaa kun kanaaf egaa wanta barbaadan kamiiniyyuu sarchii godhattanii argachuudhaaf uumamaa tokko isin rakkisu jechuudha. Namoota barbaadan kamiiyyuu argachuutiin ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Abiyyi Ahimadiin fakkeenyaaf amma yoon barbaade suuraa isaa wajjin wal qabatu kamiiniyyuu
iddoo kanarraa gannaaf tarreessa jechuudha. Kun akkuma agartanii wanta barbaadu hunda isaadha jechuudha. Kan inni naaf fidu kanaaf salphaatti as keessa seenuudhaanidha jechuudha. Kan inni isin daawunloodii godhachuutii dandeessan suuraa wajjin kan wal qabatu jechuudha. Egaan kanneen guyyaa reefu gara chaanaalii kootti dhuftanii yoo jiraattan immoo baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedheera. Chaanaaliin koo maqaan isaa OTSL Sai kan jedhudha jechuudha. OTSL Sai kan jedhu kana chaanaalii koodha. Chaanaalii koo kana sarchii gootanii naan salphaatti argachuutii ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Kan keessan bifa kanaatiin yoonni diimaa isinitti ibsee jiraate subscribe nan godhin jirtu waan ta'eef ishee kanarra cuqaasuudhaan subscribe na godhaan isiniin jedha. Innaa subscribe gootan immoo mallattoo bilbilaa kana cuqaasuu hin dagatina. Sababni isaa immoo viidiyoon isiniif gadhiisu hundi isaa dafee akka inni ofiin isin qaqqabuuf jechuudha. Kun ishee ol jettu kanarra cuqaastu salphaatti viidiyoon koo akka inni isin qaqqabu godhatanii jirtu jechuudha. Ammaan dura warri gaaffii na gaggaafatan baay'een keessan ni jirtu. Chaanaalii koo keessa seenuudhaan daawwadhaa jedhee naqa baay'ee isinitti meetiin ture. Garuu as keessa seentanii osoo viidiyocha hin ilaalin kan isin gaaffii na gaggaafachaa jirtan waan ta'eef as keessa ilaaltanii yoo dhabdan illee yoo gaaffii na gaafatan baay'ee gaarii jedheetii yaadachuudha hordoftoota. Guyyaa irraa kana barnoota narra isiniif qabadhee dhufe kanatti akka isin gammaddan abdiin qaba jechuudha daawwattoota. Wanti kun egaa formaata akka isheen isiniif taatu abdiin qaba jechuudha. Namoonni wanta akka suuraa wajjin wal qabatu kana sarchii gochuutii jaallattan jechuudha daawwattoota. Yeroo itti aanu keessatti immoo barnoota ajaa'ibaa kan biraan isiniif qabadhee dhufa. Ammas nagaan naaf turaa, isinin jaalladhaa, isinin kabajaa. Bye bye.